jettee akkasii sagalee waraabee post godheeni namni hundi arrabsee akkasitti haati eega magaalaan adda galtee booda dhageessee sinjaa kun qaalicha maali sinjaa kabbo maali sinjaame gudii taanee dubbiin gudii dubartee anillee barbiide anillee sagalee waraabame tokko argee inuma biyyaan kabajamee keessa gudii na goote ilmoon tiyyaa qaalicha dheeraa tokkotti mudhii isarra maramtee akka boofatti post taatee bar. Amma tokkicha wayida ka suuraa waliin kakkaan tokko isa dhamoosee sila biftuu. Ahmed maal dubbattaati? Mee anamman hin jira hin jiru bar hin jiru. Ilmoo tana mee ganamaa galgala itti. Barsi TikTok irraa si dhabeen jira. Ati immoo maalii na dhabuu maalii haasofita sababa isiitiin dhabameeti. Dhaga'i. Mee ganamaa galgala isii gorsee fannaafadhee akkasi bar diyaaspooraan seenan qaalicha. Enquanto diaspora miti finfinneu uhalamati biran dabrin qabale fi mazaqalicha qabale fi mazagaja biran darbin finfinneu sirritti nama daddeemen qufin diaspora seenan jetti akkasi dambaran dambar taate akkasi kuno are likki keessa jira moo biyya alaadhaa jira eessa jira biyya keessa jira manti beeka magalaafata namni tokko bara inni suuraa waliin kaatu sanoo isaa wal dhiifte moo dhiifne biiftu ati sana jaalalle jettee suuraa shooddeeni namuma jibbu yoo firaate takkaa qixaatillee yoo na qixaate isuma bilookinaan jetta ani yeroon isa bilookisiin juu baran isumaa jeeti malee waa mee biiftu shooddu idda qaalicha kunoo diyaaspoora itti qaalicha san xabbastu mee shooduma kanaan dubbistu ture shooddeen kun nama dalagaa biyyaa bee baran ishii karatti hambisan jeetan ishii dudubbisaa ishiin immoo isaan jala fiddanillee kanuma jeen jalaa hafe gamoos waliin naraase xiqqaa ittiin tuffatiin qeerroo wallooti bar hay dhiira soddomni yoo dhufe wallaahi boksiin dee naate bashugguxno miyaan gaaggaachau Shode? Aywa. Ati gofaree filterra ganama maaliif filteri keessatti? Qeerroo wallootiin shoddeen jeenanchi qeerroo walloo caccimtuudha laal. Ummata qawweedhaan ganama ijoollummaa isaaniitiin qawwee tokko sun guddatanii bar. Oromoo keessaa seenaa guddaa qaban uummanni kun maal taateeti? Waa manjaqi ammalaa walloo kanaan baay'een jaaladha. Deemeen beeku garuu nan jaaladha otoo hin deemee faadas nayi. Shoodde? Satunu gisee meeqatti maqaalitti? Ahaa qeerroo walloo Ahmad Jayaami. Ahmadoo jette waa Ahmad. Dhiirti xiqqaan qabdu shooddee maalitti shooddee jechuun xiqqaa jechuudha bar xiqqishoo jechuudha. Xiqqishoo jechuudha shooddee jechuun? Shooddee jechuun xiqqaa jechuudha. Akkana natti fakkaate. Ishee. Halluu biyyuma kana dhufee shooddee jechuu bare nama shooddee naan jiru. Dhagee sittiin hima amma shooddee. Miciyyoon maal dhabee? Bal'atu haa jettu dhiisi maal goona haa jettu isumaan walitti barreeffala maafisha ogaa geemisa bannullee shoodduma jedhee waama ani hin beeku garuu turgumni isaa yaaduma namni tokko hin fedhu ta'uu danda'a namni tokko hin fedhu ta'uu danda'a. Jaalanni ishi maal jiru goofariin kee hin bareeda irra galatoo maal feesaraas ta'e akkasuma jetti. Ati biiftuu gisee meeqan siima yaadamaatu qoyme Ahmadati faamilii da garuu gorsan kanaan micootan gisee meengadda keessaa maaliin siinjee silkiidhaan biiftuu silkii keessaa maaliin siinjee dhiiseera. Ana naa galammoo wanni sin jetta zim jeetuma naa gala na dubbin Maal akkam sii gala? No ingela nada. Andama ije laalee beekaa bara. Ishi maaloo amma
maatiin viidiyoo baatee hin jirtu akkami gootee agarsiisa. No sirraadhaa beeksisa gaa yerooti deebistuuf sirraadhaa beeksisa bari yerooti ishii tole jejjetti. Biiftuu miila kan kee kursii gubbarraa gabbuusi taa'e. Camlaaqaa dhaggeeffadhe. Maali miila ol qabde? Miila kan kee achirra saqqaltee rifeensi kee hin bareedaa minaamin. Viidiyoo namni akkasii waraabe waan jana jirtu fakkaata. Rifeensi kee hin bareede jechuun aangoo faree filan kana laan maatii isaa jedhee bara. Laal namni dhaggeeffadhu. Namni laal keessa kee osoo hin ta'in akkaataa kan kee ilaaleeti si gammata jechuudha. Si tilmaama. Keessa kan kee maaliif beena dhoosnee ilaalu rabbiitu beekaa. Maatiin immoo guddiidha qabdi. Si waliin mataan na uwwee amma fa'a. Qoyani kajuu tokkichaa tam qabde biiftuu mucaa gizeedhaa tam qabde kan suuraa isaa postatu tokko fa'a kan suuraa waliin fa'a dhaabbattanii kaatanii postatu tokko tam qabde. Maalinni? Tokkicha wayiitu jira maaki ati quban qabdu. Jaalallee kiyya kan jettee olii gadi raasaa jirtu tokko tiktok irraatiin agarreessa. Dhugaa micattiin biiftuun tun bicuudha. Yaa miskiina wallahi biiftuun ni irraanfatti yoo waatti manis sanii baasirratti gis takka lolaan malee an keessaan illee ni gorsaani. Maali mucaa kam yoo dhageenyiitu maaltu maal ta'e na himime? Yaa ishee Hin agarree mucaa tokko wayiidhaa kan tiktok irraan deemaa jirtu tokko. Eenyu si maqaan isaadha eenyu maqaan isaadha? Beekaadha moo si eenyu? Si beekaadha moo beekaa miti mee kumatti godhaas. Waadaadha jaama kun waada. Waadaadha mi? Tokkicha wayii kan tiktok irraan deemtu tokko ati. Waadaa fi ati viidiyoo walirraa kaastan dhugattu viidiyoo isaa jala sin jirtu ati si poostii wal kaastan wal sarrastan isa. Si. Ati eessaa kana fidde Ahmed Anuuraan akkamiidhare? Waan qabuun. Ani bar warri koomantillee asitti hin barreessanii akkamitti isa dhiisuu dandeesse jee gaafachaa jeenii jira. Tana dura odoo isaan postonne ooltu bar inuma postu. Jarri akka obboleeyyanii wallaala. Just namni ajandaa goggodamna. Ati hin beektu siidhaan obboleeyyani siin jaan malee anatu beeka. Siidhaan nuti obboleeyyanii siin jaan malee anatu beeka waan isaan waliif ta'an. Anaan jaalallee kiyyaan jetti biiftu. Akkanaan hubadhetti akka obboleeyyanii wallaala namni wal jaalate jee poostu goona viidiyoo if jalaa kaasan isaan lameenu akkanaa galetti. Ati iccitii isaaniidhaa hin beektu isaan dhossaadhaan deemaa jiranii garuu irratti naqee ture. Irratti beekee ture. Yaa madhiisimee waan hin beekne miti immoo sirreessine waa hunda. Akkasimee gaabareeda haa ta'u. Yaa shoodde zim jedhi kaan malaale waan akkasii kana hin haasa'effaadha zimmuma jedhe. Maali feetu? Ishee bakka. Innaa ati nagaadha kaa kan kanarraa nafi hundi keessanuu nagaadha. Waan yaadi beektaa? Akkuma yaadde Amma arraana bashaari. dhufee qoy. Mushkilaa kana gubatteeti. Dhugaa. Maal goona rigaas hunduu akkasuma sana barii nus baruu qabna. Shooddee Aywa. akkam bultee? Akkami nagaadha? Jirtaa? Jirra akkami nagaa? Jira dhugaa. Bakka jiraatti. Maaki sila maakiidha moo eenyudha tun? Aboonuma jirta way shooddee. Jirra akkami nagaadha? Nagaa wallaahi jirta aboo. Jirra akkami nagaa? Nagaa wallaahi alhamdulillah rabbil alamin.
Baga nagaa taate akkami nagumaa miti. Maaltu naqabe? Dunfafaan naqabe dunfafa hin beektaa? Dunfafa. Maali dunfafa jechuun? Dunfafa isin biratti loqoda. Utuwalloo maali? Utuwalloo jaamagaa. Eessatti utaaltan? Eessatti ol utaaltan? Jechuudha utaalloodha jaamagaa loqoti kun garagarasi. Okay. Sanammas ni beeka loqoda utaalloo jedhama nuti nu biratti. Donfafa jechuun waan harkifamu natti fakkaatanii waan kararra fa'aa harkifamu donfafa jechuun bakka akkasuma fakkaata. Harargeetti dunfafeenaan. Loqota kan hundinuu garagaraa. Akka miree nagaadha. Haay dhagee mee dheengadda ustaasa tokkorraan dhagee isin biratti dubartii jechuun nadhee jechuudha. Dubartii jechuun nadhee jechuudha. Ustaasa tokko jira. Ani dhugaa dubbachuudhaaf loqoda kutaalee Oromiyaa hedduu waa lama waa sadii irraa kan hunda isaaniitu hin beeka takka jechuudha. Maal jechuun achitti akkas ta'a akkasiin hin beeka garuu ta dubartii tan achitti isin bira akkas ta'u wallaahi guyyaa saneen ustaasa irraa dhagee. Nadhoo jechuun maal nadhoo jechuun maali? Nadhoo jechuun. Ustaasa akkasii beekamaa sangaa ustaasa guddaa san. Mucaa warra Oromoo walloo. Eenyu maqaan isaa? Gurbaa kamiseedha Aliyyi moosi Aliyyi. Bakka Alifte Alifiste. Aliidha Aliidha moosi. Aliidha? Eenyu maqaan? Aliidha. Ustaasa guddaa amma afaan Oromoo dubbata duraan barri. Bakka jechuun nuti Oromoo seene ture dur. Nama baxaam itti feemasa. Isaatutu nadhee jawacha keessaa akkas sheekotni hokkuuf lambeeti. Nadhoo jechuun maalidha? Nadhoo jechuun akka loqota keessanitti maali nadhoo jechuun? Nadhoo aboo arraba nadhoo jechuun nadhitti aboo arraba guddaa. Arraba guddaa uffata ofirraa baasee. Arraba gogaraa ofirraa baasu ittiin argeen. Allah si maali musiibaan banne. Inni biyya kana fi yeroo inni nadhoo jibar hundinuu ija keessa ilaalan hin agarre. Jechuun anuu jechuun nadheen hirribaa kaastanii nyaata dalaguun isiin qofti soomanaaf waajibaa miti jeetiin silaa nuuf dubbataa ture. Akkasitti dhumarratti dubbiin harkaa baddee akkasumas sirreessanii isaan beekan. Dhumarratti ibsaan na yaameen. Wannan beeku makaanuma beekanis. Akkasitti dubbiin isin himaa jira dubbii buna dubbii ijoollee maaliin qaqallistanii bunarra dhugama sila akkasii wallaahi ustaazini sun hedduu dubbiin namatti tola. Nu biratti irree arraba wallaahi arraba. Garuu wallootti arrabaa miti wallaahi ani kun ogaa Oromoo walloo. Arrabaa miti maqa ittiin nadhoodha jenna gaa hin beeku. Bayaan ilma adeeraa galatu laal anamma Oromoo walloo sana hedduu jaaladha. Garuu takkaa hin dhageenye beektaa? Dubartiin akkas jechuun dhageenyeen. Nadheen jechuun garuu waan hubachuu qabdu tokko Oromoon waan beekuu qabdu tokko jira laal. An akka maakitti amma fakkeenyaaf artiist ta'ii Baalees Jimmas ta'ii Walloos hunda Oromoo hunda kutaa kudha tokko namni afaan tokko qabna afaan Oromoo. Garuu afaan Oromoo kana kutaalee hundatti loqoda ittiin waa waamamuutu jira jechuudha. Waa hundi loqoda qaba. Dirqama nu biratti arrabaa isin waan nu biratti arrabaa isin biratti immoo akkas ta'uu qabu akka keenyaa ta'uu qabaa jettanii godhuu hin qabdan. Maaliif jennaan bakka loqoda bikka sanii taanaan okay ittuma fudhachuu qabda malee amma miidiyaa irratti waan akkanaa jira. Akkas taate lakkii nu bira safuudha. Hay maal taate si arrabsan faadhaa'u ta'uun qabu namni loqoda taanaan bakka fudhachuu qabda.
Hai. Dhugaa rabbi. Akkas tola sila. Akkati. Nadheen jechuun arraba Maalirra jirtan?